torban diidamii lammaffaan Premier League Ingiliz sabtii fi alhada kaleessaatis taasifameeti jira. Arsenal, Manchester City fi Liverpool yoo mo'aman Manchester United fi Tottenham injifachuudhaan milkaa'aniiti jiran. Chelsea galgala jimmataa Fulham wajjin taphataa iseen goolii malee qixa bahuudhaan qabxii qooddatee jira. Fulham barana kan Championship gadiirraa ol guddate carraa dorgommii liigii Awurooppaa argachuudhaaf ammallee ga'umsa ajaa'ibaatiin gara fuulduraatti guluuf irratti argama. Taphoota guyyaa sabtii gaggeeffaman torban Arsenal Premier League'dhaan yeroo lammaffaatiif dirree isaatiin ala Evertoniin mo'amuu dandeetti jira. Taphoota 14 oduu hin mo'amin injifannoodhaan kan imalaa ture Arsenal kilaba daangaa sodaa kufaatii keessa ture Evertoniin takkaa fi duwwatti mo'amuudhaan imalli injifannoo isaa Evertoniin gufate. Deeggartoonni Everton kan odoo taphniin eegalaminiin duratti abbootii qabeenyaatii fi leenjisaa haaree muudame irratti komii ijannoo isaanii dhiyeeffachaa turan dirree keessatti ammoo tokkummaadhaan kilaba isaanii deeggaruun injifannoo kilabichaatiif shoora gama isaanii bahaniiti jiran. Kanaanis leenjisaan haareen Everton Lampard bakka bu'uudhaan gara kilabichaatti dhufe Showandaay tapha jalqabaa isaatiin milkaa'uu dandeetti jira. Everton kan qabxii 15 sadarkaa 19ffaa irra jiraachaa ture mo'achuudhaan wal qabatee qabxii isaa 18 gahuudhaan daangaa sodaa kufaatii keessaa illee ba'uu baatu qabxii 18 sadarkaa 18ffaa irra taa'uu dandeetti jira. Manchester United Crystal Palace wajjin taphataa iseen Old Trafford irratti 2-1 Crystal Palace mo'achuu dandeetti jira. Goolii lamaan Manchester United ittiin injifate peenaalitii daqiiqaa 7ffaa irratti Bruno Fernandes galchee fi Marcus Rashford kan ga'umsa gaariidhaan barana dorgommii ajaa'ibaa taasisaa jiru daqiiqaa 60ffaa irratti yoo lakkoofsan goolii injifatamuu jalaa isaaniin baraarin tan Crystal Palace ammoo Jeffrey Schlupp daqiiqaa 76ffaa irratti lakkoofsise. Casemiro daqiiqaa 70ffaa irratti badii raawwateen kaardii diimtuudhaan dirreerraa beete ture. Kanaanis Crystal Palace yaalii baay'ee gooliidhaaf galchuu taasisus milkaa'uu hin dandeenye. Taphichi olaantummaa Manchester Unitediin 2-1 xumuramuu dandeetti jira. Taphni biraa kan Liverpool fi Wolves waliin taphatanidha. Liverpool ammallee gara injifannootti deebi'uu hin dandeenye. Dirree isaatiin ala kilaba Wolvesiin 3-2 yoo injifatamu kun Liverpooliif yeroo akkaan gaddisiisaati jedhamaati jira. Leenjisaan kilaba Liverpool Jurgen Klopp ammoo erga gara kilabichaatti dhufe yeroo rakkisaa ta'e keessa dorgommii taasisuu irratti argama. Jurgen Klopp taphaan boodatti yaada kennateen rakkoon Liverpool amma keessa jiru kan baasuu danda'u anuma jechuudhaan ammallee yaada jajjabinaa miidiyaadhaaf kan irratti argama. Newcastle United kan barana ga'umsa ajaa'ibaatiin dorgommii taasisaa jiru dirree isaa irratti West Ham United simachuudhaan takkaa fi takka qixa bahuu dandeetti jira. Brighton and Hove Albion ammallee injifachuu irratti argama. Bournemouth simachuudhaan takkaa fi duwwatti injifateeti jira. Brentford Southampton wajjin dorgommii taasiseen 3-2 injifachuu dandeetti jira. Leicester City dirree isaatiin ala Aston Villa kilaba Unai Emery'dhaati wajjin taphachuudhaan 4-2 injifachuun milkiidhaan deebi'uu dandeetti jira. Taphoota guyyaa sabtii taphataman torbaniin gooliin 19 kiyyoo keessa buuteeti jirti. Taphni biraa tapha alhada kaleessaa taphatamedha. Nottingham Forest United wajjin taphataa iseen takkaa fi duwwatti yoo mo'atu taphni cimaadhaa fi torbaanii kan hawwiidhaan eeggamaa ture tapha Tottenham Hotspur fi Manchester City waliin taphatanidha. Taphni kunis olaantummaa Tottenham Hotspuriin takkaa fi duwwatti xumuramuu dandeetti jira. Goolii Tottenham Manchester City ittiin injifattee kan galche Harry Kane daqiiqaa 15ffaa irratti lakkoofse. Gooliin Harry Kane Manchester City irratti galche Premier League'dhaan goolii 200ffaa ta'uudhaan galmoofteefiti jirti. Walumaa galatti gooliiwwan 267 galchuun taphataa Tottenhamiif goolii baay'ee galche ta'uudhaan reekardii haaraa qabateeti jira. Kanaan dura Tottenham Hotspuriif Jimmy Greaves goolii 266 galchuudhaan reekardii harkaa qaba ture. Premier League'dhaan Alan Shearer goolii 260 galchuun sadarkaa tokkoffaa irratti argama ture. Wayne Rooney goolii 208 galchuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu yoo ta'u kaleessa gooliiwwan Premier League'dhaan 200ffaa isaa kan galche Harry Kane Premier League'dhaan goolii baay'ee 200ffaa galchuudhaan sadarkaa sadaffaarra taa'uu dandeetti jira. Murtiin leenjisaa Manchester City Pep Guardiolaan taphattoota irratti murteessaa jiru kilabicha keessatti qaawwa uumaa waan jirtu fakkaata. Taphattoonni murteessoo ta'an kilabichaa kanneen Ilkay Gundogan fi Kevin De Bruyne ga'umsa gaarii irratti osoo argamanii teessoo jijjiirraa irra turuun isaanii leenjisaa fi isaan gidduu wanti uumame tokko akka jiru namatti mul'isa. Mo'amuu kilabichaatiif illee kun sababa guddaadha jedhamaati kan jiru.
Seetiin bara 2020 irraa eegaluudhaan dirree isaatiin ala Tottenham Hotspur mo'achuu hin dandeenye. Erga Pep Guardiolaan gara kilabichaatti dhufe Premier League'dhaan goolii baay'ee galchee dursaa kan jiru Erling Haaland kaleessa sanduuqa booksii keessatti kubbaa tokkollee odoo hin tuqin bahuu dandeetti jira. Joao Cancelo dabarsee Bayern Munichiif kan kenne Pep Guardiolaan taphatichaa waliin walii galtee waan dhabeef yoo jedhamu taphattoota hafan waliin illee tuttuqaan akka jirtuu fi gahumsi gadi aanaan kaleessa kilabichi mul'iseefis kuni ragaa guddaadha jedhamaati jira. Christian Telini itti aanaan leenjisaa Tottenham Hotspur taphaan boodatti yaada kennataniin dirree keessatti wareegama barbaachisu hunda kafaluudhaaf gara dorgommichaatti kan seenne. Hojii manaa kan nutti kenname haala gaariidhaan xumuruu dandeenye jirra jechuudhaan miidiyaadhaaf yaada kennateeti jira. Leenjisaan Tottenham Hotspur Antonio Conteedha yeroo ammaan tanaatti dhukkubee Xaaliyaan keessatti wallaansa irratti argama. Yaala beeksisanii hodhuu isaaf taasifamaa jirurra osoo jiru kilaba isaa hospitaala keessaa hordofuu dandeetti jira. Xumura taphaatiin boodettis kallattiidhaan Harikeeniif bilbilee baga gammadde yoo jedhuun miidiyaadhaan mul'achuu dandeetti jira. Walumaa galatti dorgommii torbee 22ffaa hanga kaleessaatti taasifameen Arsenaal kan Evertoniin injifatamee ture qabxii 50 sadarkaa tokkoffaarra yoo ta'u Manchester Cityin odoo hin eeggamin Tottenhamiin mo'amuu isaatiin wal qabate Arsenaal irraa qabxii 5 duubatti aanuudhaan sadarkaa lammaffaarra taa'etti jira. Manchester United qabxii 42 sadarkaa sadaffaa Newcastle irraa fudhateeti jira. Newcastle qabxii qooddachuudhaan wal qabate qabxii 40 sadarkaa afuraffaarra taa'uuf dirqameeti jira. Tottenham Hotspur kan kaleessa injifannoo Manchester City irratti galmeeffate qabxii isaa gara 39tti ol guddifachuudhaan sadarkaa 5ffaarra taa'uu dandeetti jira.